barachaa jirra. Mata duree adda addaa gaggabaabaa adda addaa fudhadhee mata duree adda addaa sadiin dhufuurraa mata duree galaa ta'ee dhaloota kanaaf hafuu danda'u tokko itti fufiinsaan dubbachuun filadhe. Kanarrattis Waaqayyoo kan inni anaaf laate mata dureen irratti dubbachaa ture. Dhaloonnis kanarraa barachaa jirtanii dhaloonni keenya kun kan inni dhabe maaliidha? Dhaloonni nu amma keessa jirru kun kan inni dhabe eenyuudha? Kan jedhu mata duree qabannee qabxiidhaan ilaalaa dhufneerra jechuudha. Guyyaa jalqabaa irratti dhaloonni keenya waa barbaada, waa itti irrateera. Sanaaf immoo furmaata barbaadaa jira. Eenyuudha namni dhaloota kanaaf eebba ta'uu danda'u? Inni dhaloonni kun barbaadu, isa dhaloonni kun iyyaafatu ta'uu kan danda'u eessadha? Bakki qaawwaaf hirrina dhaloota kanaa eessa nama jiruudha? Nama akkamiiti? Kan jedhu qabxii sadii walii wajjin ilaallee jirra. Qabxii tokkoffaaf lamaffaa kutaa tokkoffaaf guyyaa jalqabaa irratti kan ilaalle yeroo ta'u, qabxii sadaffaa guyyaa kaleessaa waaree booda irra walii wajjin ilaallee jirra. Har'a arfaffaadhaaf kaamnee shanaffaaf ja'affaa ilaalleetu xumurra. Egaan inni jalqabaa akkuma yaadattanii dhaloonni kun kan inni dhabe, kan inni barbaadu nama gaaffii isaatiif deebii ta'u jenneerra. Lammaffaa irratti immoo nama ta'ee taasisu jenneerra. Sadaffaa irratti immoo isa mul'ata irraa hafaa yookiis mul'ata gahaa qabatee dhaabbatee isa akkasii dhabe jennee ilaalleerra. Qabxiiwwan kun bal'aa kan ta'aniif dameewwan of jalatti akka qabanis ilaalaa tureerra. Har'a immoo hirrina dhaloota kanaa waldaan kiristiyaanaa bara har'aa kan isheen dhabde, tajaajiltoonni bara har'aa kan dhabani, amantoonni bara har'aa kan dhabani, jenereeshiniin nu har'a keessa jiru kan inni dhabe eenyuudha? Nama akkamiiti isa jedhuu fi arfaffaan kan walii wajjin ilaaluu jalqabnu balleessaa isaa kan hubachiisu dhabe dhaloonni kun. Dhaloonni kun kan inni dhabe kan gadhiisii keessatti isa ilaalu malee gaafa inni dogoggoru kun mirga isaati. Akka barbaade ta'uu danda'a kan ittiin jedhee harka reebuuf malee gofosiidha inni kun. Nama barateedhaan ilaa kun araadaadhaan kan dubbiin galeefiidha jedhee cubbuu keessatti kan isa jajjabeessu malee cubbuu keessaa akka inni ba'uu fi balleessaa isaa kan isa hubachiisu hin qabu dhaloonni kun. Kana dhabe dhaloonni kun. Bara har'aa kana keessa bara post-modernizimii kana, bara globalizationii kana keessaa cubbuu hojjechuun akka mirgaatti yeroo ilaalamu keessa jirra. Namoonni waan isaanitti tole, waan isaanitti fakkaate yoo isaan godhani hanga seera biyyaa keessatti isaaniif mirkanaa'ee mirga isaaniiti waan barbaadan gochuu danda'u. Rabbiitu waaqatu akkasittiin isaan uume yeroo jedhamu keessa gallee jirra firoota koo. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kana keessatti dhiirri yoo wal fuudhani, dhalaaf dhalaan yoo walitti heerumani mirga isaaniiti. Kuni mirga namoomaati. Waaqatu akka kanattiin isaan uume jedhanii yeroo itti addunyaan kun mirkaneessaa fi jiranii cubbuu keessatti dhaloota jajjabeessaa jiran keessa gallee jirra. Kanaaf dhaloonni ija jabaatee biyya keenya keessatti ifatti ba'uu baatus akka addunyaa kanaarratti yeroo itti dhaloonni iyyee nus akkuma warra kaanii gaa'ela gaggeeffachuu qabna. Luboonni keenya waldaa kiristiyaanaa keessatti walitti nuuf heerumsiisanii jedhanii dhiirri dhalaanii ija jabaatanii waldaa kiristiyaanaa keessa yeroo isaan seenan argamaa jira, dhaga'amaa jira, ittis qaana'amaa jira. Yaa firoota koo, kun eessarraa dhufe? Cubbuu hojjetanii ati sirriidha, jallina hojjetanii inni sirriidha, inni koo mirga isaati
bara jedhamudha waan ta'eef achirraa ka'ee dhufe wanti kun mirgaa waan jedhamurraa ka'ee dhufe. Dubbichi garuu akkasin turre waldaa kiristiyaanaa keessatti diimokiraasiidha yookiis immoo namni waan barbaade gochuu danda'a jechuudhaan kan geggeeffamu utuu hin taane ti'ookiraasiidhaan bulchiinsa waaqayyootiin kan geggeeffamu ture silaa. Dhaloonni garuu balleessaa isaa kan isa hubachiisu ati iddoo kanatti sirrii miti jechuu mannaa jallina keessatti harka walii reeba. Namni waaqayyoodhaa tokko namni jallina keessatti nama ilaalee bira darbuu hin dandeenye wanta inni godhe sagalee waaqayyoo keessaatiin deemee isiniif dubbisa. Akkana jedha Galaatiyaa boqonnaa 2:11 irratti dubbii akkana jedhutu barreeffamee jira. Yeroo Phexros gara Anxooqiyaa dhufe garuu hojiin isaa kan itti farachiisu waan ta'eef ijatti ittiin nan morme jedha. Eenyutu akkas jedhee dubbataati jira yoo jettani Phaawulosidha. Kan inni ittiin morme ijaaf jette ati sirrii miti kan inni ittiin jedhe immoo eenyudha yoo jettani Phexrosidha. Phexrosi hangafa yookiis siinerii Phaawulos ture. Maaliini? Jalqabaa kaasee gooftaa Yesuus Kiristoos wajjiniin deemee hojii hojjechuudhaan wajjiniin jibbamuun wajjin maqaa balleeffamuudhaan gaafa gooftaa Yesuus Kiristoos fannifamus duukaa jiraachuudhaan yoo ganallee Phexros hangafa Phaawulos ture. Phaawulos yeroo akkasii sana gooftaa warra ari'atan duuka buutota gooftaa warra ari'atan waan tureefi Phexrosiin akka abbaatti akka utubaatti warra ilaalan keessaa ture. Garuu gaaf tokko namuma guddaa kanatu dogoggore namuma jabaa kanatu karaarraa kaate innis immoo Phexrosidha. Phexros karaarraa kaatee maal godhe? Warra dhanna qabataniif warra dhanna hin qabanne gidduutti garaagarummaa uume. Kanas immoo dubbii waaqayyootiif inaafee utuu hin taane namoota akkasaa namoota Yaaqoobii biraa dhufaniif isaaniif yaadee isaan biratti maqaa ija gaariin ilaalamuuf jedheetu namoota warra sirna dhanna qabaatiin hin fayyineef amantiidhaaf ayyaanaan fayyaniiru jedhamanii jiranii isaanitti gufuu ta'uudhaaf ka'e. Phaawulos garuu achi ture. Phexros maal la dhibee? Isatu na caalaa beekooti. Isatu na caalaa gooftaa duukaa ture. Maal la dhibee hin jenne Phaawulos. Phexrosiin maal jedhe? Yaa Phexros wanti tu hojjette kun sitti farachiisa. Ati sirrii miti. Kana gochuun kee dhugaadhaaf yaaddee miti. Namoota Yaaqoob biraa dhufanii biratti of jajuudhaaf, of agarsiisuudhaaf, maqaa kee eeggachuuf goote malee dhugaa wangeelaaf jettee hin goonedee nama duratti kun sitti farachiisa jedhee itti dubbate. Firoota koo nuyi har'a kana hin qabnu, abbaa nutti dheekkamuu hin qabnu, goota wangeelaa dhalootatti dheekkamuu hin qabnu. Namni akka barbaade yeroo ta'u dhiisaa maali? Abbaan firdii waaqayyoodha. Dhiisaa maaltu nu dhibe? Guyyaan firdii jira jennee cubbuu keessatti wal dhiifna. Dhaloonni kun kanaaf abbaatti dheekkamuu dhabe. Jallaadhaan ati jallaadha kan jedhu, qajeelaadhaan immoo ati qajeelaadha kan jedhu dhabe dhaloonni keenya. Kanaaf hirrina kana keessa jira jechuudha dhaloonni keenya har'aa kun. Maal dhabee dhaloonni keenya? Balleessaa isaa kan hubachiisu dhabee jira. Inni shanaffaanii qabxiin keenya kan guyyaa irraa itti aanu jechuudha. Bu'aa badu caalaa gabbina lubbuu isaatiif kan dhimmu dhabe. Biraan deebi'a. Dhaloonni kun kan hin dhabe qabxiin shanaffaanii bu'aa badu caalaa gabbina lubbuu isaaf kan dhimmu dhabe. Bu'aa isa badu isa biyya lafaa kanarratti hafu caalaa lubbuu isaa waan gabbisu, lubbuu isaa waan sooruuf, lubbuu isaa waan jiraachisu kan jabeessu sanaaf kan dhimmu dhaloota akkasii dhabee jira dhaloonni keenya. Namoota akkasii dhabee jira, geggeessitoota akkasii dhabee jira, tajaajiltoota akkasii dhabee jira. Dhaloonni nu keessa jiraannu yaa firoota koo. Sagalee Waaqayyoo garuu akkas jedha. Namni biyya lafaa kana guutummaatti buufatee lubbuu isaa garuu yoo dhabe bu'aan isaa maaliree jedha. Wangeela Maarqos boqonnaa 8:36 irratti.
namni guutummaa biyya lafaa kanaa buufate lubbuu isaa garuu yoo dhabe bu'aan isaa maalire? Namni gatii lubbuu isaatii maal deebisuu danda'a jedha kutichi fufee sagalee Waaqayyoo dhimma kanarratti yeroo barsiisu. Mee ilaalaa guutummaa biyya lafaa kana buufattanii isin keessaa namni tokko biyya lafaa kana guutummaa buufatee konkolaataan addunyaa kanarra jiru hundumtuu inni caalu kan isaa ta'ee xiyyaarri pileeniin gosa adda addaa addunyaa kanarra jiru hundumtuu kan isaa kan ishee ta'ee addunyaa kanarratti manni ajaa'iba jedhaman hundumtuu kan isaa ta'ee namni kuni lubbuu isaatti garuu yoo miidhame lubbuu isaatti garuu yoo kassare guutummaa biyya lafaa kanaaf waan biyya lafaa keessa jiru buufachuunsaa isaaf homaa tokko gatiin qabu. Sababiin isaa biyya lafaa kanarratti waan argamu yoo guuttate hammuma addunyaa kanarra jiraatu duwwaatti kolfeetti gammada. Addunyaatti aanu keessatti wanti biyya lafaa kanarraadhaa hiikan qabdu waan ta'eef firoo tokko. Kanaaf lubbuudha isheen caaltu isheen bara baraan Waaqayyo wajjin jiraattu. Lubbuudha kan gooftaa Yesuus Kiristoos fannoo irratti du'eefis lubbuudha ishee Waaqayyo jalqabaa hafuuratti baafate hafuura jiraataa sana akka isheen abidda bara baraa hin deemneef irratti hojjetamuu kan qabu. Kanaaf bu'aa isa badu caalaa gabbina lubbuu isaatiif kan dhimmu garuu dhaloota kana keessaa dhabameera. Namni tokko sooressi tokko gara gooftaa dhufee mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf maal gochuutu anaaf ta'a jedhee gooftaa gaafatee ture. Gooftaan immoo wanti inni gochuu qabutti hime nama akka mataa keetiitti jaalladhu Waaqayyoonis akka garaa kee guutuudhaan yaada kee guutuudhaan jaalladhu kan jedhu caafamee jira. Abboommota eegi gaafa itti jedhu kana hundumaa mucummaa kootii kaaseerraa hodheeraa jedhe. Garuu jedhe gooftaan waa tokkos si jalaa hanqatee jira. Waa tokkos si duraa hafee jira. Meeshaa dhaqii guuttadhu ittiin jedhe. Innis immoo maalidha? Wangeela Luqaas 18 lakkoofsa 22 irratti akkasittiin jedhe gooftaa Yesuus. Yesuus yommuu kana dhagee namichaan ammallee wanti gochuun si hafe tokko jira. Waan qabdu hundumaa gurguri. Warra deegaadhaafis hiri. Waaqa irratti badhaadhummaa hin qabaattaa. Erga hirtee booddee immoo kottuu ana duukaa bu'ii jedhe. Ilaala. Namni kun tsoomaan ture. Inaatu waaqa kan biraaf hin sagadu. Waaqayyo duwwaaf hin sagadaa. Mootummaa Waaqayyootti galuu duwwaan barbaada. Karichuma duwwaanatti maayee dhufe. Gooftaan ilaalee isa jaallatee. Namni kun amma gaafa gooftaan gara isaa ilaalu hirrina tokko garaansaa waan lafarraa kana irratti rarra'ee jira. Garaansaa qabeenya isaa irratti rarra'ee jira. Kanaaf gooftaan isa hafe sana dhaqii galmaan gaadhumee qabeenyi kee ammayyuu laphee kee keessaa iddoo olaanaa qaba. Dhaqii isa iddootti godhiitii kottu ana duukaa bu'ii ittiin jedhe firoo tokko. Waa tokkotu si hafaa ittiin jedhe. Biyyi lafaa kana keessatti wanti hafu namichi kun kana gaafa dhagee gaddee gooftaa biraa deeme. Gooftaan edda inni deeme booddee fakkeenya isa fudhatee sooressi tokko mootummaa Waaqayyootti galuu irraa gaalli tokko qaawwalli moo keessa ba'utu salphata jedhee gaddee dubbate gooftaa Yesuus. Firoo tokko wanti biyya lafaa kanarratti arra mul'atu wanti ija namaatiin argamu isa bara baraan jiraatu akka nu agarreef ija keenya jaamsuu hin qabu. Namni waan gaarii baay'ee hojjetee gooftaan illee itti gammade sababii iji isaa qabeenya isaa kanarraa ka'uu dideef horii isaatiif waan gaddeefi gooftaarraa adda bahee adeeme. Egaa dhaloonni kun bu'aa isa badu caalaa bu'aa isa biyya lafaa kanarratti darbu caalaa fayyina lubbuu isaatiif gabbinaaf guddina lubbuu isaatiif kan dhimmu barbaada. Eeyyee kana adda baasee kan itti agarsiisu dhabee jira. Hirrina akkasii qaba jechuudha dhaloonni keenya kun yaa ijoollee Waaqayyoo. Inni ja'affaaniif qabxii inni xumuraa mata duree kana jalatti cubbuu kan ciigga'u dhabe dhaloonni kun jechuudha. Eenyuun dhabe? Eenyuun barbaadaa jira? Nama akkamiiti
kan dhaloonni kun dhabee gaaffiin jiru hirrini jiru kan humni namaa vaakaansiin jiru kan barbaadamee dhabame eenyuudha isa jedhuufi inni ja'affaaniif qabxiin keenya inni guddaan ni xumuraa nama cubbuu ciigga'utu dhabame. Isa kanadha bakki duwwaan hojii mootummaa waaqayyoo keessaa waldaa kiristaanaa keessaa arrayyaafatamee barbaadamaa jiru firoota koo nama cubbuudha jedhee ciigga'ee nama madaalu jedhee bira darbutu dhabame. Sagalee waaqayyoo isa duraa Yohaannis 3:9 irratti maal jedha? Ergaa Yohaannis isa duraa qonnaa 3:9 irratti akkana jedha. Namni mucaa waaqayyoo ta'e hundinuu sanyii waaqayyoo waan ta'eef cubbuutti qabamee hin jiraatu. Mucaa waaqayyoo waan ta'eefis cubbuutti qabamee jiraachuu hin danda'u. Galanni waaqayyoo keenyaaf haa ta'u. Namni mucaa waaqayyoo ta'e hundinuu sanyii waaqayyooti waan ta'eef cubbuutti qabamee hin jiraatudha. Mucaa waaqayyoo waan ta'eefis cubbuutti qabamee jiraachuu maal hin godhudha? Hin danda'u. Kana gochuu hin danda'udha. Maal ta'eera? Mucaa waaqayyoo ta'eera. Waaqayyoo maaliidha? Qulqulluudha. Waaqayyoo maaliidha? Qajeelaadha. Mudaa hin qabu. Sanyii waaqayyoo namni ta'es immoo akkuma kana maal hin godhu jedha? Cubbuutti qabamee jiraachuu hin danda'u jedha firoota koo. Kanaaf dhaloonni kunis kan inni dhabe waldaa kiristaanaa keessaa tajaajiltoota dhabe miti, geggeessitoota dhabe miti, nama cubbuu tuffatu dhabe dhaloonni kun. Nama cubbuudhaan kun nu madaaltu istaandaardii keenya miti kun isheen kun nu madaaltu nuyi sanyii waaqarraa sanyii filatamaadha. Iddoon taane akkamittiin dhaabbanna kan jedhee qabeessa dhaabu kan cubbuu jibbee nama jibbisiisu dhaloonni kun argachaa hin jiru firoota koo. Caalaa mattiyyuu cubbuu balaaleffachaa afaaniini jireenyaan immoo dhaloota cubbuu keessa kan galatutu baay'achaa jira. Kanaaf inni karaa barbaadu inni ifa barbaadu dhaloonni itti bitaacha'ee jira. Cubbuun ciigga'amuu qaba. Cubbuun sadarkaa arrabaatti ciigga'amuu qaba. Cubbuun sadarkaa suusiif araadaatti ciigga'amuu, jibbamuu, tuffatamuu qaba. Cubbuun sadarkaa kamirrattiyyuu akka ijoollee waaqayyootti jechuudha. Ciigga'amuu, tuffatamuu, bira darbamuu, gajjallaatti ilaalamuu qaba. Sababiin isaa nuni sanyii waaqayyoo, ijoollee waaqayyoo, warra waaqayyoon ilaalanii jiraatan waan taaneef cubbuu huruursuu miti, cubbuu sossobuu miti, cubbuu ofitti qabuu miti, cubbuudhaaf iddoo kennuu miti, cubbuu ciigga'uudha jechuudha. Kan waaqayyoon irraa barbaada. Waaqayyo gooftaan ilma isaa Yesuus Kiristoosiin addunyaa kanatti ergee akka inni du'u kan godheef cubbuun akka inni mirga argatuuf, cubbuun akka inni addunyaa kana irratti bilisummaadhaan hojjetamuuf jedhee miti gooftaan kan du'eef. Maaliif ree namni cubbuu jala bilisa ba'ee cubbuu tuffatee uumamaa haaraa ta'e akka jiraatuufidha. Dhaloonni kunis immoo kan inni dhabe namoota cubbuu afaaniin cubbuun godhinaa, jallinaan godhinaa, iddoo akkasiin dhaabbatinaa, kunis hin madaalu jedhanii lallabaa jireenyaan immoo bakka nama dhoowwan sana keessa gangalatan waan arguufi dhalooti kun itti bitaacha'ee jira. Jireenya harkaa babbadee jira. Kaayyoon mul'ata harkaa badee jira. Nama cubbuu ciigga'u jibbe cubbuun fira keenya amma jedhee yaadutti ga'e. Yesuus Kiristoos cubbuu akka hojjetuu fi namni akka cubbuu hojjetu waan du'eef waan isaaf gatii baase illee hamma fakkaatutti ga'e. Dhalootichi garuu eessa jira? Namni cubbuu ciigga'u jedhee gaafachaa jira firoota koo. Eessa jira namni cubbuu ciigga'u, cubbuun nama madaaltu namni jechaa jiru jedhee gaafata. Kun waan xiqqoodha jedhee homaa hin jedhuudhaan kan of hin balleessine nama cubbuu ciigga'u. Fakkeenya 1:32 irratti akkas jedha. Abbaan fakkeenya wallaalota karaa irraa goruutu ajjeesa, gowwootas giddiin qabu jechuutu balleessa. Wallaalonni karaa irraa waan kaataniif, daandii irraa waan kaataniif, karaa irraa waan goraniif du'a ofitti fidu yookaan isa kanatu isaan ajjeesa. Gowwoota immoo maaltu isaan balleessa jedha.
Giddiin qabu homaa miti jechuutu isaan balleessa. Galanni waaqa keenyaaf haa ta'u dubbiin waaqayyo haala ifaa ta'een nu barsiisaa jira. Giddiin qabu homaa miti jechaadhuma cubbuutuma muuxatanii utuma siqaniitu nama nyaatti firoota koo. Dubbiin waaqayyoon ni jiraatan ni gaariin garuu maal nun jechaa jira giddiin qabu homaan jedhu jechaa cubbuu keessatti lafa hin dhayin. Cubbuudhaan balaaleffadhaatiif cubbuun ikkoo diinaa. Gooftaan kee fayyisaan kee tokkichi ilmi waaqayyoo sababiin ittiin du'eef sababiin ittiin nama ta'ee dhufeef fannifameef cubbuu sana diina sana balaaleffachuuf jedhameeti. Inni kun mataa keenya irra taa'uu hin qabu. Inni kun nurratti ol ba'ee mul'achuu hin qabu. Cubbuuf amala isaa yaada isaa kajeellaa isaa hundumaa ciigga'uudhaan akka ijoollee waaqayyootti adda baanee jiraachuun nurraa eegama. Kanadhaa kakuun keenyas waan ta'eef firoota koo. Egaa dhaloonni kun nama amanu akkasumas nama tajaajilu danuu qaba. Kan inni dhabe garuu nama keessaa nama kan ta'edha. Ameen. Dhaloonni kun tajaajilaa qaba, amanaa qaba garuu waa dhabe nama keessaa nama kan ta'e dhabe. Ati dhaloota kana keessa jirta egaa. Dhalootichi immoo nama barbaada. Egaa nama keessaa nama ta'i. Mata dureen keenya xumurameera. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Yaa obboleettii koo, yaa obboleessa koo, yaa nama dhugaa kana dhageesse. Dhaloota kana keessa jirtaati. Dhalootitti keessa jirtu immoo nama barbaada. Callisee ba'ee galu miti kan inni barbaadaa jiru. Nama keessaan nama ta'e. Sanyii barbaadaa waaqayyoon keenya. Kanaaf ati immoo arra carraa argattee sagaleen kun si qaqqabeera. Iddoo dhaabbattee jirtutti ergaan kun siif dhufeera. Nama barbaadamu sana ta'e. Nama gaaffii dhalootaa deebisu ta'e. Saa'olii fi eenyuu dharee Israa'el kan barbaadaa jiru. Siif sanyii abbaa keetii malee eenyuu dharee jedhee akkuma Saamu'eel Saa'oliin gaafate. Saa'olitti hime. Akkasuma ijoollee gooftaa dhalootni kun nama barbaadaa jira. Qaawwa guddaatu jira. Ati nama barbaadamu sana ta'uu dandeessa. Jireenya kee qopheessi. Dubbii waaqayyoo kanaan jireenya kee ijaari. Dubbii waaqayyoo kanaan jireenya kee dhidhiibi. Yaa nama sagaleen kun karaa adda addaatiin si qaqqabee carraa dubbii kana dhaggeeffachuu yaa nama argatte. Kana jaalala gooftaatiin si yaadachiisa. Dhaloonni kun waa dhabee jira. Dhalootitti dura dhaabbattee tajaajiltu wajjin waaqessitu waldaa kiristaanaa keessa wajjin teessu kun dhaloota gaaffiin sammuu isaa keessa jiruudha. Dhaloota hirrinni hedduun keessaa jiruudha. Dhaloota itti bitaacheedha. Dhaloota karaan harkaa badeedha. Kanaaf ati immoo nama deebii ta'u, nama qoricha ta'u, dhaloota kanaaf nama furmaata ta'u taatee argamuun si danda'ama. Of qopheessi asan jira jedhi. Waaqayyo gooftaan immoo si gargaara. Hunda keenya si gargaara. Maqaansaa bara baraan kan kabajame haa ta'u. Egaa waaqayyo dubbii isaatiin waan nutti dubbateef maqaansaa haa kabajamu. Gooftaa keenya walii wajjin galateeffannee gara walitti qabuutti dhufna. Haalelooyaa. Dhaloonni nu gidduu jirru jenereeshiniin keenya maal dheebotaa? Maal dhabee? Nama akkam yoo argate immoo dhalootichi karaa sirriitti deebi'a. Nama akkam yoo argate dhalootichi kun kufaatiirraa baraarama. Jireenyi isaa dagaagee waaqa isaa wajjin jiraata. Dhalootichitu warra akkasii argateeti fi xabaa ergaa jedhu sagalee jedhu gara keenya waan nufteef kanaaf immoo waan nu kadhachaa jirtuuf nama barbaadamu nu gochuudhaaf nu tottolchaa boca nutti baasaa waan jirtu yaa abbaa galanni maqaa keef haa ta'u. Adaraa immoo yaa Waaqayyo dhugumaan sin kadhadhaa yaasa qulqulluu mootii Israa'el. Yaasa teessoo kee irra bara baraan jiraattu sin kadhadha. Hunduma keenya akka haaressitu
hunduma keenya akka dhaabdu hunduma keenya dhaloota kana keessatti qoricha gootee akka nu dhaabu dhalootichi kan inni barbaade asiinan gaaffii qaba kanan natti irrate kanan dhabe maqaa maafan jira malee hin jiru kan jedhee dhaloonni keenya gaafachaa jiru iddoo sana nama barbaadamu akka taanuuf nu gargaara. Eenyuunan ergaa eenyutus ergaa nuuf dhaqaa gaaffii jedhu gaafa dhagee Isaayyaas sagalee isaa ol kaasee kunoo ana san jira na erge. Arraba isaa isa cubbuudhaan xuraa'ee ture giimii keessaa kan fuudhame mukukkulaan tuqaadhaan edda tuqamee isa haaresse booddee dhugumaan hojii guddaadhaaf akka inni bobba'u ta'e. Yaa Waaqayyo sin kadhadha. Dhugumaan yaa Waaqayyo asan jira furmaata ta'uudhaaf qoricha ta'uudhaaf dhaloota kana gidduutti deebii ta'uudhaaf ana san jira dhaloonni jedhan sagalee kana dhaga'anii kan danda'aniif gargaara yaa Waaqayyo. Yaa Waaqayyo ati gargaari. Yaa qulqulluu Waaqa Israa'elitti ijoollee kee gargaari. Ati ijoollee kee jabeessi. Ijoollee keef humna ta'i. Ijoollee keef dhadhaabbata ta'i. Furmaata fidii kottu. Konfiraansii kana keessatti yaa Waaqayyo dhugumaan ijoolleen kee qoricha ta'anii haa ba'an. Dhaloota kan biroodhaaf qoricha haa ta'an. Gorsi isaan nama gorsan qoricha haa ta'u. Yaanni isaan kennan qoricha haa ta'u. Tajaajilli isaan karaa kamiin iyyuu tajaajilan yaa Waaqayyo qoricha ta'ee barbaadamu. Dhaloonni kun waan barbaade waan dhabe si wajjin jiraachuu barbaade mana kee keessa jiraachuu barbaade jireenya dhuunfaa isaa qajeelummaadhaan geggeeffachuu barbaade wanti inni dhabee jiru karaa namoota dhugaa kana baratanii gidduu kana yaa Waaqayyo konfiraansii kana irratti hirmaachaa turanii yaa Waaqayyo gooftaa maccaa furmaata argatu furmaata argatu furmaata argatu furmaata ta'an yaa Waaqayyo warra kan biraadhaaf furmaata ta'an warra kan biraadhaaf qoricha ta'an gaaffiiwwan adda addaatiif deebi'a ta'an karaa ijoollee keetii karaa tajaajila isaanii furmaanni dhalatu hiikamsa dhalatu milkiina dhalatu yaa Waaqayyo. Yaa Waaqayyo gooftaa maccaa waamicha isaaniif godhame kabajanii yeroo isaaniif kenname kabajanii yeroo mijanneef yeroo mijaa'aa keessa darbanii hojii ati jette ilaalaa hirmaachaa warra turan. Sadinqisiisa harka kee shaakalaa warra turan galaastu fudhachaa warra turan ijoollee keef sin kadhadhaa. Dhugumaan gaafa iddoo kanaa geggeeffaman gaafa waldaa isaaniitti deebi'an jireenyi isaanii akka kaleessaatti akka itti hin fufne sin kadhadha. Jijjiirama addaa tokkoon yaa Waaqayyo. Jijjiirama ajaa'ibaa tokkoon yaa Waaqayyo ijoollee kee akka dhaabdu sin kadhadha. Ijoollee kee haaristee akka dhaabduuf sin kadhadha yaa Waaqayyo. Haaleluyyaa. Dhugumaan yaa Waaqayyo dibata fuudhanii akka ba'an. Dhugumaan yaa Waaqayyo mul'ata haaraa fuudhanii akka ba'an. Kenna haaraa ofirratti argaa akka galaniif sin kadhadha. Gidduu kana wasitti nu qabdee kan itti nu gidduutti dhangalaasaa jirtu dubbiin kee akkasumaan akka ol hin deebine nan amana. Bokkaan roobee duumessaa bokkaan roobee lafa jiisee isa biqilchee hamma ija isaa kennisiisutti waa utuun hojjetin akkuma asii ol hin deebine dubbiin afaan koo keessaa ba'us kaayyoo isaa utuun raawwatiin akkasumatti gara kootti ol hin deebi'u jirteetta. As keessatti kan dubbachaa ture yaa Waaqayyo sidha. Hafuura Waaqayyo sidha. Inni dubbii dubbatte abbaan dubbii hojii kee utuu galmaan hin gahin. Sagaleen kee utuu hojii dhufeef galmaan hin gahin kisaaraadhaan akka ol hin deebine. Maqaa gooftaa Yesuusin sin kadhadhaa fedhaaf jaalala kee haa ta'u ijoollee kee gargaara. Gargaara yaa Waaqayyo. Namoota gaaffii fidanii dhufan. Namoota hidhaa fidanii dhufan. Namoota imimmaaniin dhufan. Namoota yaa Waaqayyo yaaddoo garaa garaatiin dhufan. Humna dubbii keetiitiin. Humna sagalee kee dhufeetiin yaa Waaqayyo. Gaaffii isaanii, hibboo isaanii hundumaatti dabartee jijjiirama jabaa akka fiddu. Maqaa gooftaa Yesuusin sin kadhadhaa. Fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Kan hundumaa gooteettaa yaa Waaqayyo bara baraan ulfaadhu. Ijoolleen kee yaa Waaqayyo waldaa isaaniitti yeroo deebi'anii tokkummaa ajaa'ibaatiin waliigaltee ajaa'ibaatiin yaa Waaqayyo guddina ajaa'ibaatiin akka deddeebi'aniif dura isaanii bu'i. Biyya keessa warra jiran yaa Waaqayyo waldaa ofii isaanii utuu tajaajilanii tajaajila adda addaan dhimma adda addaatiin yeroo utuu dhabanii hojii keessa dinqisiisaa
asitti ati hojjechuuf hirmaachuudhaaf warra dhufanii dhugumaan yaa Waaqayyo waldaa isaanii ishee lafarraa keessa jiran keessattis waldoota isaanii onlaayinii keessa jiran keessattis dhugumaan yaa Waaqa jiraata. Simboo addaatiin, milkii addaatiin, aboo addaatiin, jijjiirama addaatiin isaan deebisii, geggeessii, galchi wajjin ta'e yaa Waaqayyo. Hamaan isaanii faana isaanii jalatti dafee gadi haa tumamu. Diinni isaanii dafee faana isaanii jalatti gadi haa tumamu. Mana kee keessa dhaabbatanii dadhabootaaf falmaniiru, dhugaa kee dubbataniiru. Yaa Waaqayyo dhaloota kanatti ergaa dabarsaniiru. Jireenyi isaanii immoo karaa kee karaa Waaqayyo akka gargaaramu, akka hojjetamu dhugumaan yaa Waaqayyo dinqisiisaa irree keetiin Waaqayyo naa wajjin jira isa jedhamu ofirratti arganii labsaa akka deemaniif adaraa jaalala kee haa ta'u ijoollee kee gargaara, ijoollee kee humna ta'e, ijoollee kee hidhachiisi, ijoollee kee aboo ta'e yaa Waaqayyo gooftaa machaa dhibee hundumaa nama irratti hafee kan rakkisu halkan abjuu keessa kan nama jeequ. Ergamaa du'aatiin kan ijoollee kee rakkisu humni xiwaaraa mana namoonni keessa jiraatan keessaa namaan lolu hafuurri bineensaa, hafuurri xinqolaa, hafuurri asmaatii, maartanyaa, hafuurri callila kooftuu mootummaa Waaqayyoof kan hin taane hojii dukkanaa kan hojjetu ijoollee keerraa biyya keessaa biyya alaatii kan daakame haa ta'u irraa haa ifatamu. Onlaayinii kanarratti ofiisaa mul'isaa kan jiru, ofiisaa labsaa kan jiru, wangeela haguugaa kan jiru, cobataa kan jiru, hojiin seexanaa, hojiin diiyaabiloos kan diigame haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin diigamsa guddaa kan diigame haa ta'u. Ittiin loli yaa Waaqayyo. Irree keessa jabaadhaan itti bahi lola jabaa loli yaa Waaqayyo. Ati guddaadha nu dhageesseettaa. Kan akka kee gaariin hin jiru, kan akka kee amanamaan hin jiru, bara baraan galanni siif haa ta'u. Teessoo kee isa olaanaa, isa dinqisiisaa, isa ajaa'ibsiisaa irratti galanni siif haa ta'u. Ammas yaa Waaqayyo, waldaan keenya kun yaa Waaqayyo, haala dhahaa hedduu keessa dabartee, xaxaa hedduu keessa dabartee, abdii kutannaa hedduu keessa dabartee, raafama hedduu keessa dabartee, har'a dirree kanarra dhaabbattee, ofii isheerra dabartee yaa Waaqayyo, dhaloota kan biraadhaaf iyyuu eebba taateetti. Ammallee yaa Waaqayyo, mul'ati waldaa kanaadhaa utuu karaa hin dhaabbatiin akkuma ati abdachiifte, akkuma ati kakuudhaan wajjin jirtu yaa Waaqayyo, mul'ati waldaa kanaadhaa isa yaadame gararraa ta'ee, isa tilmaamame ol ta'ee galma ga'u akka danda'uuf ati gidduu galii hojii dinqii hojjedhu yaa Waaqayyo. Ati gidduu galii waldaa kana ammallee lafa onaarra dhaabbattee waan xiqqoorra dhaabbattee si galateeffatteetti ati immoo yaa Waaqayyo karaa namni yaaduu hin dandeenye, karaa namni tilmaamuu hin dandeenye waldaa kana eebbisi, guddisi gama fooniif hafuuraatiin galmaan ga'iis immoo kana waan gooteef bara baraan galanni ulfinni maqaa keetiif haa ta'u. Maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuusiin si kadhanneerraa. Ameen. Waaqayyo gooftaan maccaa isin haa eebbisu. Sagalee Waaqayyoodhaa obsaan dhaggeeffattanii kan xumurtan konfiraansii waldaa Maraanaataa Yesuus keessatti geggeeffamaa ture irrattis hojii Waaqayyo hojjechaa kan turtan, tajaajilaa kan turtanis yeroo keessan itti fayyadamtanii ogummaadhaan ergaa as keessatti darbaa ture dhaggeeffattanii jireenya keessan ittiin qajeelfachaa kan turtanis Waaqayyoon koo gooftichi samii waaqaa kana banee eebba tilmaamamee bira ga'amuu hin dandeenye isin irratti dhangalaasu. Sababii isin tokkummaa kana gidduutti dabarsitaniif, sababii isin tokkummaa kana gidduutti yeroo laattanii dabarsitaniif Waaqayyo gooftaan ariifatee eebba safara hin qabneen, guddina safara hin qabneen jijjiirama addaatiin isiniif haa dhufu. Waan cuba isinirratti ta'e isinirraa lafaan haa dha'u. Eebba Waaqayyootiin guutamaatii deddeebi'aa. Isin miseensonni fi tajaajiltoonni waldaa kanaas, isin keessummoonni tajaajilaaf dhuftaniif tajaajilamuu dhuftan hundi keessan eebba Waaqayyootiin guutamaa macha'aa. Eebba Waaqayyootiin macha'aa. Guddina hafuura Waaqayyoo biraa dhufuun macha'aa. Inni isin haa dhaalu. Isaan deddeebi'aa. Karaarra baatan hundumaa irratti milkiidhaan deddeebi'aa. Inni gaariin harki Waaqayyoo, inni dinqisiisaan
dandeettii Waaqayyoo isinii wajjiniin haa ta'u. Eebbifamaan isiniin jedhaa Waaqayyo gooftaanii akkaataa ajaa'ibaatiin isin gidduu goree tajaajiltoonni as turtan nu eebbisaa nu tajaajilaa tureera. Tajaajilli keessan kana caalaa ija godhatee aboo godhatee yaa Waaqayyo gooftaa maccaa biraatii guddinni addaa isin irratti dhangala'ee gara fuula duraatti kan deemtan ta'a. Qabaan tokkotu isin hin danda'in, hidhaan tokkotu isin hin danda'in gara fuula duraatti tarkaanfadhaa. Pireezensiin Waaqayyo argamni hafuura Waaqayyo isinii wajjin jiraachuunsaa haa beekamu. Waaqayyo gooftaan akka isin waame, Waaqayyo gooftaan akka isin hidhachiise ormi haa beeku, haa labsu. Eeyyee Waaqayyo amanamaadha. Isan dubbadhu kana caalaatti isiniif hin raawwata nan amana. Maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Egaa firoota koo asumaan kanan jedhu akka kana walii wajjiniin walitti dhufanii Waaqayyoon waaqessuun, walitti dhufanii sagalee Waaqayyoo ulfeessanii wal gidduutti sagalee Waaqayyoo dhaga'uun faarfannaadhaan, kadhannaadhaan, raajummaadhaan, lallabaaf barsiisa wangeelaatiin, diraamaadhaan, qophiiwwan namoota bashannansiisan adda addaa keessaa sagalee Waaqayyoo dhangaa gootanii dhiyeessuudhaan wal ijaaruun kun, wal jajjabeessuun kun, waliif dirmachuun kun kana caalaa daran jabaatee itti hafuufu. Waldaan gama onlaayiniitiin jirtu kun mul'ata akkasii jajjabeessuun kun itti hafuufu. Namoonni biyya keessa jiraannee dhaloota biyya ormaa jiran kanas garaa qulqulluudhaan, laphee qulqulluudhaan yaada Kiristoos irratti xiyyeeffateen tajaajila kana guddisuu, jajjabeessuu itti fufuun gaariidha. Yeroo dhiyoo kana keessaa nama sadarkaa waldaa makaana Yesuus akka biyyaatti sadarkaa guddaa tokkorra taa'ee geggeessu dookteera tokko wajjiniin haasa'an ture. Tajaajila onlaayinii kanarratti waldaan kiristiyaanaa qophii akkamii qabdu, iddoo akkamii itti laachaa jirtu, karaa kanaan waan gaariinis hojjetamaa jira. Garuu immoo barsiisi sobaas dhaloota miidhuu danda'a. Waldaan maal yaaddan jedhee wajjin haasa'een ture. Namni barumsa akka biyya lafaattis akka wangeelaattis iddoo guddaa barumsa guddaa qabaniif garaa gooftaa jaallatu qaban sun dookterrii sun akkasnaan jedhani. Inni kun dhimma ijoodha. Waldaan kiristiyaanaa akka isheen gara diijitaal ivaanjilizimiitti deemaa jirtu beekamaadha. Kanaaf immoo dursinee of qopheessuu qabna. Waan gaarii na yaadachiifte yaa eebbaa naan jedhan namni sun. Diijitaal ivaanjilizim inni jennu isa kanaadha. Moobaayilii nu arra baannu diijitaaliidha. Taachiin kun teekinooloojiin ismaartifooniin harka keenyarra jiran kun diijitaaliidha. As teenyee virtuaalii biyya garaa garaatti viidiyoodhaan walii wajjiniin mari'achuu, walii wajjin kadhachuu irra geenyeerra. Kun immoo waan gaariidha. Isin Waaqayyo isin namoota biyya lafaa kana keessatti namoonni sadarkaa barnootaatiin, sadarkaa jireenyaatiin gara duubaa, gara xiqqaa isiniif kennan gidduutti Waaqayyo waan addunyaan kun itti deemaa jirtu isin gidduutti jalqabe, isin gidduutti ija godhe. Disipiliinii isin jalqabdan kun waldaa ishee lafarra jirtu iyyuu utuun jaallatiniin harkisaa deema. Kanaaf ogummaa qabaachuudhaan isa kana caalaa xiyyeeffannoo itti kennuudhaan seera qabeessummaa isaa cimsuudhaan wal to'achuudhaan tajaajila kana akka jajjabeeffattanii jaalala gooftaatiin isin yaadachiisuun barbaada. Kanaaf jabaadhaa, walitti kan toltan ta'aa. Ammallee tokkummaan akkasii, jaalalli akkasii isin gidduutti haa jabaatuun jedha. Tajaajila koo booddee eebba isin eebbisuudhaanis yaada barbaachisaa ta'e, yaada waliigalaa akkasii itti dabalee isinii kennuudhaaf jedheeni Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Sagalee Waaqayyoo gidduu kana karaa adda addaa barachaa turre. Ana waliinis mata duree dhaloonni kun maal dhabee, eenyuun dhabee, dhaloonni keenya kun jedhu ilaalaa turrees hundumaayyuu waan barattan irra deebi'aa yaadaa irratti kadhadhaa jireenya keessan ittiin qaraan jedha. Waaqayyo gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Nagaadhaan jiraadhaa. Eebba Waaqayyoo keessaa oolaa bulaa hamma lafa kanarra jiraattanitti
eegumsiif araarri Waaqayyo isinirraa adda hin bahin jedha. Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u. Nagaan jiraadhaa. Fedha Waaqayyoo ta'ee namoota addunyaa kanarratti ijaan wal argan yoo taane akkam gammachuunsaa guddaadha. Yoo fedha gooftaa keenyaa ta'e yookiin gooftaan keenya nuu dhufee yookiin nuyi dursinee gara isaa dhanne immoo mirga isaatti akka wal agarruuf jireenya bara baraa keessatti walii wajjin gonfoo akka baannuuf Waaqayyo gooftaan ayyaana isaatiin nu haa gargaaru. Eebbifamaa.